Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota dadar entertainment. Arraga Jackie Gosai kabannee dhumne jira meem jaagumatti asin jalqabu maanu. Sabba ajaa'ibaati. Kambar baade dhufe kufenya ta'uka anile siyama nakakitiraga kambar baade dhufe kufenya ta'uka anile siyama nakakitiraga Akkuma beekamu Jackie Gosai weellisa beekama biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu san qabdu keessaa tokko ammoo addatti afaan Amaaraa weellisuun beekama dhalataa saba Amaaraatiin na fakkaata. Garuu ammoo yeroo garagaraatti aartii Oromoo tana keessaa seenaa wallee afaan Oromootiin ni baasa. Hanga ammatti wallee afur kanaan na fakkaata afaan Oromootiin hojjetee jira jechuudha. Weellisaan kun weellisa kabaja qabu. Afaan Oromootiif kabaja qabu. Namoonni garii amma fakkeenyaaf fudhachuu ni dandeessanii siyaasaa fi afaan kana weellisuun ammoo hordoftootaa fi akkasumas view YouTube guddifachuu fi sirbasaa wayyeeffachuu fi maallaqaa fi warri attan ammoo yaadu dandeessan taree tahee garuu ammoo namni taraqaa fi lamarra wallee kana jaalala keessaa odoo qabaachuu baate ni hojjeta jee yaadu ammaas ammoo addatti wallee afaan Amaaraa ta'e ni wallisee olaalee wallee baay'ee bareeduuti ammaas hordoftoota baay'ee qabdee jechuudha. Akkana fakkaatu garuu jaalalumaa keesseeraa afaan Oromootiin wallisaati. Warri Habashaa kun hedduu aartii Oromoo tana kun ammoo afaan Oromoo kana akka walleeffamuuf walleen akka afaan Amaaraatiin malee afaan Oromootiin hojjetamtu barbaadan garuu ammoo inni hamilee ni qaba xiqqishoo. Akkasatti wallistoota saba biraa ta'anii kan afaan Oromoo jaalatanii fi baay'inaan wallisan arkee hin jiru jechuudha. Isaatu hedduu sirba itti dhiyaatee wallisee jechuudha. Tanaaf kabajaatu si malee Jackie Gosai. Amma mega kabajamtoota fi jaalatamtoota dadar entertainment warroonni YouTube kana subscribe godha please. Yooni fi channel YouTube qabaatan arma jala kana subscribe isiniifin godhan qeefetaniin isinii godhan takka isin didee beeku. Me sirbat senu sirbat yaasee me sirbat awwanne walitti deebina ka. Shawanile Beredati akkuma aadaa Oromootti uummata Oromoo bira dhaqee qalatee taa'ee wajjin kan nyaachuu fardhuunii jaalala ijoollummaa saniin deebisuu fadha yeroo sirba kana keessa giree tokko dhugaa jaalatti ijoollummaan jirti eega guddatan kana waa nama keessatti uumamanii biyya keessa dhaqee hawaasa Oromoo keessa dhaqee haala saniin wajjin dhuganii wajjin taphatanii nuti akka kana nama feenaa waa isaan maatu jibbi malee duraanis nuti akka jaalala wajjin jiraachuu kanurra wanna jiru amma asne walleetanaan wallisa jee ummata san bira dheedhaan ummata san kabaja godhanii fi iddoo godhanii fi haala san nakatti godhanii fi jira ummata san eessa galateeffachuu qaba ammoo garuu isaa addatti hedduuta kan galateeffadha afaan Oromoo kanaan wallisuudhaaf galata nu biraa qabu tanaan sinjaa Jackie Gosaidha sirbi gartan gaa raganni isaa bareedaadha sirba wajjin deemamaa sirbotaan ummataati haalaan bareedaadha jalqaba irratti slow wind dhufa jechuudha booda irratti ol kaa'e jechuudha. Haalaan bareeda rukuttaan isaa hanqina sirba kanarraa hin garre hedduu kalarri inni fayyadames baay'ee bareedaadha. Waraabbiin illee baay'ee bareedaadha. Uummata wajjinis hojjetee addatti ammaas warroota shubbisaati wajjin hojjetes baay'ee bareedaadha. Ragaddaa fi dheensinillee hedduu bareedaadha. Meemmaas itti fufnee walitti deebina daawwadha. Muka bal'aa odaa
kan barbaade dhufe kufeenya ta'uuka anillee siyama maqaatti ragaa kan barbaade dhufe kufeenya ta'uuka anillee siyama maqaatti ragaa ambo baane shawaanillee Walle tana fakkaatti gaafa akkam isni tole jeetii yaadachu walle ajaa'ibaati amata sanuu amata haariyaan 2014 akka seenee walle akkanaa tan nu badhaase haalaan bareedu biyyallee tuqee biyya hunda waliin gahee akka minagaa keessanii fayyaadhaa jeen nageellee nu gaafate kan biraa nu gaafanne gaati nu gaafachuuf hayatu hedduu galatoomi numa jirra gaanutis hanqa rabbiin jeen numa jirra nagee qabnaasi alhamdulillah nuwarra biyyaa been gaafatanii malee warra biyya keessaa guutuu gaafattee jirta haa ta'u namni gisee wallee dalagu haala kanaan dalaga sababa feetirraa ta'e iddoo feetirraa ta'e gammachuu sabni keetiif kan itti sababa biraatiif illee kan nuuf yaade jechuudha amma fa'u amaaraatiin hedduu wallee afaan amaaraa hedduu daawwatamtee fi sabni Oromoo kunis sabni xiyyanteen kunis wallee tana afaan isaatiin aggeeffatee gammadu ji'ee yaadeetti gammadu qabanii ji'ee yaadee wallee tana afaan kanaan dalaga jechuudha. Hungalataa waan bareedaadha ammas daawwadhaa. Abba biyya meeqadha biyya kiyya biyya 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 kaansi koliya biyya 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 kaansi koliya. Hedduu takka galatoomaadha namoonni as jala jirtanis daawwadhaadhaa fi arraaf gaar reakshinii nuti qabanne kana boolli isaa kana hedduu baay'een jaaladhaa dhugaa waan isaan beeku yaadammeetii sirba joosaattis hedduun jaaladhaa akkasumas yaantara Oromoo sanyii koo kajoo hedduun jaaladhaa yeni akka yeni unash kajoo afaan Amaaraatillee nin jaaladhaa hedduun kabajaase akkuma afaan Oromoo kana kabajeen walli sittiin kabajeessuunis isa'ee jaakii hedduu tokkaan si kabajaa yoonii fi tarii viidiyoo tana dhageessi jeetiin si kaa'ee waan akkanaati egaa namni wallee gisee dalagu bifa kanaatti dalagee bareedaadha ammayyeessuudha kanatti gartee wallee akka Afrikaa dorgomsiisuudha. Shanyummaa qofatti ilaalcha gantummaa fi shanyummaa qofarra deebuu hin qabda warri Habashaadha. Nuti warra Oromoodha ilaalcha kana dilas hin qabnu parsantii 100 hin qabnu waan ilaalcha kana parsantii 100 keessaa parsantii 80 hin qabnu. Isin garuu ni qabdan jettanii parsantii 50 irraa gabbuuftan jechuudha. Waan akkanaati qottaadha ammallee wallee afaan Oromoolee wallisaa nuti isiniif daawwachuuf qophii ilaalcha ati wallisaa kana wallisaa sana jiru hin qabu ammallee akkuma isaa kana daawwachuu jirti namni biraallee yoo dhufee wallisaa numa daawwanne jechuudha afaan keenya akka guddatu ni barbaanna keessan qofarratti nuti xiyyeeffatina ilaalcha keessan saniif keessaa qaadhaati akka Afrikaatti haa dorgomnu qottaa gama keenyaas wallisaa afaan keessanii kanaatiin isiniin jaa Dadar Entertainment subscribe godha. Abu goda di mana subscribe goda estimate sini goti biti. Yo channel ka batan arma jala ka subscribe sini fin goda ni. Wana kana ade sini ja. Mesir mo jini ja Abu fulbana halu bifakelo sonsanta edufa na ekatakalo. Abu fulbana halu bifakelo sonsanta edufa na ekatakalo. Meta jaldu adama fi